Hashamaa harka fuunee daawwattootaaf hordoftoota biiftuu gadaa goobanaa akkasuma warri yuutuubii korraa sabskiraayib gootanii peejii koo guddisaa jirtanii baay'ee galatoomaa yeroo gabaabaa keessatti namoota baay'ee sabskiraayib naa gootaniirtu ulfaadhaa baay'ee yaaduma koo achirratti dhiisaa feesbuukii irraa dhabamaa iddoo jiruuf yeroo daa'imni kiyya naa ciiseedhee saayitiin kana namni iddoo hin jirreef yaada koo sassaabbadhee video marratti yaada xixinnoo isinii dhiyeessa dheetan kara yuutuubii dhufe. Har'a yaadni koo waa'ee obboleessa kootii paartii 3 irratti akkan haasa'u na dirqee dhimmi obboleessa kootii dhimma keessanis dhimma hundumaati. Duraan dursee sabni Oromoo waan na hubachuun irra jiru ani haasaa dhimma obboleessa kootii kan haasaa jiru 1993-1995 gidduu dhaaba hoogganaa ture karaa Booranaa keessatti kan raawwate jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo yeroo sana achi jiran jarri maqaa isaanii ni beeku. Namootni baay'een deeggarsa yeroo ammaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo yookiin shanee jedhamu warri deeggaranii walitti ni dhina. Dhugaa barbaadaa dhugaa namaa balleessuu hin barbaadu. Ijoolleen jenereeshiniin ammaa jara sana keessa hin jiran. Isaanii wajjin qubas waliin qabu. Hiriyaa mucaa obboleessa kootii du'ee miti. Hiriyaa kooyyuu waan ta'anitti hin fakkaatu. Kana adda naa baasaa dhimmi isin naqeeksisu yoo dhufe ajandaa biraatiin isinitti dhufa. Warri koomentii jala fiiddanis isin hin ilaallatu. Dhimmi kun dhimmi obboleessa kootii warra feesbuukii irra jiru kan isin ilaallatu. Warra bosona keessa yeroo isin ilaallatu. Yoo nu ilaallata jettanii yaaddan ta'e dhimma wal fakkaataa raawwataa jirtu ta'e borseenaa jalaa hin baatan iddoo ta'eef keessatti of agartan of sirreessuun mirga keessan. Adda bilisummaa Oromoo shanee jedhamu. Yoo as keessa jirtu jettanii of yaaddan ani dhimma isinirraan qabu waa'ee keessan haasa'aan jiru. Ani dhimma 1993 isinuu na duukaa buutanii akkuma waan nuun viidiyoo irratti haasofnu dhuftanii intarviyuu miidiyaa irratti al tokko gootanii dhimmi kun akka isin ilaallatu dhimma bade seenaa bade awwaalame baasuuf deemtu yoo ta'e isinuu na cina dhaabbattanii qarqaartanii achi baasuun dirqama sanarratti ta'a. Dhimmi kun isin hin ilaallatu. Yoo nu ilaallata walitti hidhannee jirrattan immoo waan isin gaafadhuuf deebinaa kennaa gabaabaatti ifaa bilisa isinii taa'een abdadhaa gara ijoo dubbii kootiittiin seenu. Oromoon addunyaarra jirtu baay'ee bita isinitti galuu danda'a. Seenaa waggaa dheeraa gaafadhee warrootiin gaggaafadhee namoonni gurguddaa yaafataa ture qubana qabu na beeku. Sanoo baattadheen waa'ee Oromoo dubbataa ture. Har'a garuu akkan hin deeggarre akkan hin goone sana nan goone dhugaa isa utuma hadhooftuu akka liqimsuu isin godhu dhugaa qabadhee dhufee jira. Ammas irra deebi'ee dhaamsa kana isiniif dhaama. Abbaa Caalaa, Leencoo Lataa, Galaasaa Dilboo. Hundi keessan yeroo sana karaa Booranaa keessa kan turtan dhimmi kun isin ilaallata. Koppii leetara isaa qabdu. Akka dogoggoraan ajjeeffame ni beektu. Kan waan rakkoo ammana ga'u obboleessa korra ga'e otoo quba qabdanii harka keessanitti du'ee lola irratti du'ee bakki inni itti kufee wallaalamne maatii koollee hirmiitu fadhaa hin jenneen. Hirmiitu fadhaa dogongoraan du'e illee jettanii maatii komboosiin hirmii waggaa 10 meeqa nyaatan ilma isaanii isin biratti. Jaallekumsaa Gadaa 1993dhaaf amma 1995 hogganaachii naannoo sanaa ture. Yeroo sana wayyaaneetti yeroo harka kennatanii galan dhibba keessa isaa beeku. Akka gaariitti beeku. Jaalle Abdiin akka gaariitti beeku. Obboleessi koo akka nuti warra feesbuukii irraa miti. Obboleessi koo nama beekamaadha. Isiniif homaa ta'uu dhabuu danda'a. Bifa dubartii baadheen jira onnee dhiira caaluun baadhee deema barbaadaan ture. Har'as ta'e kissiin isin kasasu. Dhugaa dogongoraan du'uusaa maqaa sobaa maqaa seenaa hin taane itti martanii ajjeesuu keessan sana akkuma jirutti
firdiin keenya Oromoo irratti isinuu gadi hin teenye aran galfanne namni irratti isin kasaasan hin jiru. Maqaa garuu isin balleessuu nan danda'a. Maqaa isin balleessuu nan danda'a. Garuu amma sadarkaa maqaa wal balleessii irra hin geenye dhiifama gaafattanii akkaataan itti du'e ibsa gochuun dirqama isin irratti ta'a. Dirqama kana moonuma furattu. Lammata kan inni isin gaafachuu barbaadu. Dookumentii isaatiif uffati isaa mana naannoo kaa'amee harki kaa'ee namni kaa'ee mana isaa namni kaa'ee ni beektu. Keessatti jaallekumsaa Gadaa yookiin Liiban namni jedhamu. Warrooti Boorana irraa galtan warrooti nama 3 dhibba ni beektu. Waan biraa yoon dhabee obboleessa koo dhabe. Uffata fooliin isaa kaaten ijaan arguu barbaada. Danfisaa kan itti bu'een ijaan arguu barbaada. Dookumentii harki isaa barreessan ijaan arguu barbaada. Dookumentii sanaa kennaa. Dookumentii isaas akkuma isaa duukaa gubdanis ta'ee homaa gochuu hin danda'u. Dhiifama sirnaa barbaada. Dhiifamaa fi dogongora ta'e. Obboleessi koo ammas dheengaddas dubbadheera. Har'a sirran deebi'een argadhu. Kan hin dubbataa jiru ilmaan Oromoo addunyaarra jirtuuf wanta akkasii kun dogongoraan ilmaan Oromoo garmalee suukanneessaadhaan du'uun isin biratti fafa. Obboleessa koo akkaataatti ajjeesantu na oollachiisa. Dhiifama keessan malee fayyaan argadhu. Dogongora keenya jettanii dhiifama amma gaafattanitti fayyaan koo sanarraa maleessaa deebiin argatu. Gommaa itti hiitanii. Fuuldura ijoollee Oromootti ajajarraa isinirraa olaanaa irraa dhufee warri Gadaantoon harki gube. Gommaa itti hiitanii abiddaan gubdanii coftanii gocha suukanneessaadhaan ajjeestan. Jaaboo Siraaj obboleessa Biiftuu Gadaa kana. Coftanii saba Oromoo miti saba diinaa irratti nama hormaa irratti saba biraa irratti gochaa suukanneessaa akkasii raawwachuun fafa harka Oromoo keessatti. Caba harka Oromoo keessatti. Yoomillee sammuun koo nagaanan argatu natti mul'ata akkaataatti Saawuz Afrikaatti. Ummata Saawuz Afrikaatti ummata Naayijeriyaatti Saawuz Afrikaatti gommaa itti maranii gubanii. Sanatu obboleessa koo achi gommicha keessatti arga. Kan nama ilaaleen gubadha garuu isin utoo nama biraa harkatti saba biraa harkatti yookiin lola irratti yookiin immoo wanjala gantuu didaa ta'ee kukuttanii ajjeeftanii hammana badaan allaalessu. Garuu harka Oromooti. Saba Oromootiif jedhee ba'ee bakkee ba'ee. Harka Oromootti gaafa inni galaafatamu. Harka Oromootti gaafa inni gubatu. Harka Oromootti gaafa inni cufamu. Gochaa suukanneessaa akkasii hojjechaa bilisummaaf yaaduun dhara. Kanuman isiniin jedhaa galatooma. Deebii kana isinirraan eegaa ifaa bilisa. Dookumentii harka keessaa qabdu. Hundi keessan dookumentii akkaataa sobaan inni du'e ni beektu. Leencoo Lataa ni beekta. Galaasaa Dilbuu ni beekta. Abbaa Caalaa ni beekta. Jaallee Abdii ni beekta. Kumsaa Gadaa ni beekta. Akka obboleessi koo hooggantooti 1993 1995 gidduu achi turtan. Ifaa bilisa ni beektu. Ni beektu. Dhiifama. Haati koo magaalaa Kobor qilxuu guddaa tokko jala jaartii dullatti. Tu afurrisee keessa yeroo. Ani ilmi kee dogongoraan raawwateeraa fi nama jedhuun barbaada sin keessaa bilbiltanii. Anaa wajjinis bilbila haasaa.
Yoo garuu kun hin deemu kanaan deebii siin laannu Oromoo wal tuffata jettan kortiitti isin dhiyeessee yoon isin mo'achuu dadhabe addunyaa irratti maqaa keessan xureessuu nan danda'a. Addunyaa irratti seenaa qabatamaa dookumentii isin walitti barreessitan waan hundumaa gootan akkaataa isinitti rakkoon isin gidduutti raawwate namni lubbuudhaan jiru jira ragaa nama 5 niin argadha. Argadhees jira. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin inni immoo isin kasasaa yeroo sanatti jechuudha. Garuu ani kaayyoon kun waggaa meeqa Feesbuukii kanarraa dutaa ba'ee adda bilisummaa Oromoo kasasuu miti muka harka Oromoo qabatee miidhaan tokko akka irra gahu hawwiin qabu. Garuu akkuma sana deebii gahaa isinirraa barbaadaddoo ta'eef deebii gahaa akka naalattan abdiin godhaa. Galatoomaa hangina daawwattan viidiyoo kanaa seenaadhaaf dhiisuuf jecha gara YouTube'itti dhufee YouTube irra taa'e. Facebook irraa guyyaa tokko baduu danda'a, du'aan hafuu danda'a. Ani yoon du'e dhaloota dhufuuf dhiisuudhaaf. Dhaloota dhufuuf dhiisuudhaaf. Yookiin immoo ilmi Oromoo har'a qiimii irratti walirratti barreessu, jibbiinsa irratti walirratti barreessu, jibbiinsaan wal ajjeesu sun hafee guyyaa tokko ilmi Oromoo inni dhugaa barbaade seenaa dhugaa eessa bakke kun eessaa keetu utuu gosa koon ta'in utuu gosa eenyutu hin ta'in dhugaa kana barreessee barbaadee bira ga'ee seenaaf dhiisu argamuu danda'a. Garuu yoon yaadan keenye lafaa ka'ee namni waan koo hin kaasu iddoo ta'eef akka yaadaatti dhiisuuf jecha jalqabeera. Yoo ani du'e seenaa Oromootiif darbii abbaa dhugaatiif dhiisee deema. Takka waan sobaa qabadhee saba koo fuuldura dhaabbadhee hin beeku. Seenaa dhugaa waan sobaa irratti obboleessi koo galaafatame. Seenaa sobaatiin obboleessi koo galaafatame. Kan galaafatametti immoo gochaa suukanneessa baay'ee nama gaddisiisuun raawwate. Obboleessi koo waggaa 4 kaasee hanga waggaa 16 hanga waggaa 20 barnoota irra ture. Barnoota irra ture ji'a 4 ji'a 5 hojii mootummaan arganne abaawutti dabalame hamma gaafa guyyaa ajjeestaniitti bu'aa tokko haadha isaa rakkattee guduunfattee sabbata hiikkattee isa galmaan gaattee lafa seen jettetti rasaasa keessa harka keessaniif ta'e seenaan garuu isin dagatu. Haasaan koo haraasee dhalootaaf ta'u aariidhaanis qiimiidhaanis naasa'u dhaloota dhugaa barbaaduuf dhiiseen do'a. Yoo ani illee hin jiraan bar tokkotti nama dabarsa. Ofii kootiif jedhee waa hojjedhee hin beeku. Bor namni maal irraa barata maal dhiisee darba. Har'a